Ediniko Mababdini kutatu Edina kodesa urisa gutu Edina kodesa urisa gutu Kuntuta eudesu Gufu dalagata Otu deme sasu bupela gata Sichile umnakabo sanumarata Anafo magatu gachana nafta Siyachis nagatu naranagaye kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBS akkam jirtu isiniin jenna baga birraan isiniif bariite gaagganni yeroo baay'ee rooba qaba firri waliin arguu birraan immoo yeroo warri uumamu firri halaalaayyuu wal arguu kanaaf baga birraan akka gammachuutti ilaalama deemuudhaan baga birraan isiniif bariite jenna. Anuma sanaan dheeressaatii keessummaa keenya biyya bakkeetii qabadhee dhiyaadheera. Keessummaan keenya har'aa Faarfataa Dastaa Sarmuutii biyya Kanaadaadha kan isaan jiraatanii baga nagaan isinillee gara birraa kanatti jedhan jenna. Bifamii obboleessa Bosonaa Dheeressaa afeerraa keetii ulfaadhu galatoomii atis baga booqaa birraa geessi. Haa ta'u mee gaamee waajjiruu keessuma Dastaa hordoftoonni amantaa kiristiyaanaa faaruu keetiinillee hedduun si beeku. Garuu gawaanuma gaggabaabaa erga wal bira ga'anii fuulatti akka kana erga daawwattoota keenyaan karaa foddaa televezyiinii erga argamtee Dastaan Sarmuu haala dhaloota haala guddinaa barnootaa mee waan gaggabaabdu nu himiitii gaazexaan nuti ishee. Ayyee galatoomii egaa akkuma tu jette yaa'u Dastaa dhuma hin Sarmuuti kanani dhaladhee guddadhuu naannoo godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa ganda baadiyyaa reefu guddannee jedhamu keessattan dhaladhee achi dhufee magaalaa xiqqoo Ayyalee jedhamtu keessattan immoo guddina koorra caalaa achitti godhee amma kutaa 8tti achumatti baradhe. Sana booddee haayiskuulii waggaa 4 Geedootti baradhe. Sana booddee Jimmaattan digirii koo jalqabaa baradhe. 6 kiilootti lammataan baradhe. Biyya kanatti digirii 3ffaa fixaan jira. Sana adda adda immoo seminaarota adda addaa keessaas barnoonni adda addaa nima jiraata. Yaa'u egaa dhaladheen ta'e jechuudhumaaf. Egaa jiruun addunyaa kanatti akkasii nama teessiftu akkam ture mee gara tajaajilaatti immoo yoo ceenu mana barnootaa yeroo kam gara kanatti yookiin tajaajila gara faarfannaatti isa kanatti jechuu kooti egaa jiruun kee akkam manaatti ijoollummaa qabee baay'ee waan dhiphataa ta'e fakkaata mana barnootaa galtee achi keessa yeroo deemtu qormaatawwan garaagaraatu jira achirraa hafaniitu gara tajaajila garaagaraa deemuun hedduu ulfaataadha. Inni kun akkam ture mee eessarraa eegalte? Dhugaa dubbachuudhaaf tajaajilaa fi barumsa koo walirraa adda godhee hin beeku. Egaa akkuma beektu ani ammayyuu dargaggeessa. Umurii gabaabaa kana keessattanii galanni kan Waaqayyoo haa ta'u waan baay'ee immoo dabarsee mana barnootaa kutaa 9 booddeedhaan kananii faarfannaa lakkoofsa tokkoffaa hojjedhee maatirikii kutaa 10 qoramee booddee jechuudha. Yeroon piripaaratorii galuun albamii kun lakkoofsa tokkoffaa hojjedhee achi booddee waggaa 2 booda tuman turiin kutaa 12 xumureen immoo albamii lammaffaa hojjedhee achi Jimmaa Yuunivarsiitii keessa immoo taa'een albamii 3ffaa hojjedhee 6 kiiloo taa'een 4ffaa koo hojjedhee 5ffaa 6ffaa Kanaada taa'een hojjedhee. Tilmaamamu miti jechuudha. Barnoonni kun baay'ee nama dhiphisaa barnootaan qabamnaan dalagaa sakaan hojjechuun ulfaataa akka jedhamu kana miti jechuudha. Argitee tajaajilli inni faarfannaa kun humna lama gurguddaa of duubaa qaba. Inni tokko ayyaana Waaqayyooti. Inni kan biraan Waaqayyoo yeroo faarfannaa kana sii kennu yaa'u giiftii isaadha sii kennaa hafuuratti siif dabalaa. Qophaa kee wanta hojjettu miti wanta ayyaanni Waaqayyo si gargaaru inni kuni garuu yeroo koo baay'ee maneejiin godha. Mana barumsaa fakkeenyaaf amma yoon si kaase yeroon Jimmaa ture freshmaanii yeroo lixxu namni hundumtuu si sodaachisaa
Qormaanni akka soodhaa maaloodha siin jedhu garuu isuma keessaan tajaajila biyya fagoofaa guyya 2-3 deemeen achi deebi'ee dhufeen garuu yeroo koo dheeraa immoo laabireerii keessatti dabarseetanan yeroo koo gubata sana iddootti deeffadhaa. Kana malees amma yeroo fakkeenyaaf Jimmaadhaa bahee gara Asoosaa Jimmaadhaa bahee gara iddoo biraa gaafa deemu waan dubbisu qabadhee deema baasii keessatti. So karaa kana hundumarra konkolaataadhaan sa'a 10 deemu, sa'a 9 deemu, dubbifataadhuma deema hojiin. Egaa tarii sun na gargaara ta'uu danda'a. Egaa al takka gaafa mana barnootaa kana galanii jechuun waa yoo eebbifamanii sanbooda gara jiruu barbaadutti kan deemamu jechuun koo ni ogummaa barsiisummaa barate gara barsiisummaatti ni injiinaringii baratu gara maandisummaa kanaatti akkas deemamaa tarii yuunivarsiitii Jimmaatii erga baate hojiin eegalte jira. Akkani yuunivarsiitii Jimmaatii ba'een riimootii irratti argadhe hojii garuu deemuun barbaadne inni ijoo adda addaati. Wantoota volunteer godhe qaba maaliif miindaan yeroo baranuu giraajuweetii goone 1,150 1,100 akkas ture ani already sanaan jiraachuu hin danda'u ji'a tokko. Birrii kana balleessi jechuudha malee yeroo sanatti bar birriin kumni tokko namarraa haftee waan namaaf himu kennu dhiyeessu. Dhugaa. Akka ammaa kana barakaan dhabnes maallaqni kanaaf hin jechaa jira. Keessumaa waggoota 6-7 asitti akka malee qaala'insi jireenyaa humnaa ol dabaleetu. San dura namni argate fayyitiin hin jiraata jechuudha. Sun wanta ta'eef moor gara barumsa koo upgrade gochuu fi gara biizinasii mataa koo hojjechuu gara tajaajiluu achirra luucceffadhe barataa tajaajilaa biizinasii immoo kana ittiin galii argadhu immoo hojjetaa akkaataa kanattan handle gochaa ture. Egaa sanas ta'e kana hojjetaa mootummaa si taatee iddoo tokko taa'uu hin dandeessu keessumaa fakkeenya tajaajila ammoo gaafa taatu moor qacaramtee waajjira wayiitti ganama mallatteessitee lixxee mallatteessitee baatee hayyama every week yeroo baay'ee almost tajaajila irra wanti hin jiruu fi torban hunda hayyama gaafachuu hin dandeessu. Ani yeroo baay'ee kamisa nan ba'aa wixata yookiin immoo guyyaa lammataa nan deebi'aa. Guyyaan ani biiroo galuyyuu badaan jiraatu jechuudha. Kanaaf inni baga dhiiftee sila mindaan kee cittee adabbiidhaan cittee si harkaan geessu. Adabbii islaamuna kana. Haa ta'u mee tajaajilli biyya keessaa maal fakkaata akkuma egaa akkana kaasatti keessumaa umurii sanatti yeroo haayiskuulii kaatee harmannaan yeroo baastee achumaan itti dhuftee gara tajaajila gahee ormoofnayyuu eegalte. Haa ta'u garuu maal fakkaata waan gaggabaabaa tajaajila biyya keessaa sun yaadachiiste. Egaa tajaajilli biyya keessaa maal fakkaataan kun waa hedduudhaani. Specifically maalirraan akkasii himu otuu natti himteellee moor natti tola garuu egaa tajaajilli biyya keessaa akkuma sitti himedha. Yeroo kan keenyaa badaa akka tajaajila isaa ammaa kana miti. Nuni miilaan sa'aatii dheeraa yeroo deemnu qabna turre. Sa'a 8 sa'a 12 miilaan deemee tajaajila beekaa. Gaangee farda nu fidanii nu simatanii baadiyyaa rimootii iddoo konkolaataan hin galle irra deemnee galabaa garbuu nu afanii biyyoo keessa rafnee I remember dhiyoodhuma kanallee asii faamiliidhuma koobsheerii gochaan ture raammoonni miilatti uree nu galee ibiddaan nu kiyaa baasaa turanii gogaa nu dhisee iddoo rimootii iddoo fagoo iddoo bishaan qulqulluun hin jirre lafa shaaworii dhiqachuun hin jirre iddoo kanaa moor makiinaa irra keessa yaabbanne makiinaa Isuuzuu FSR maal kanaan waanuma geejjibni biyyi sun qabuun kan qonnaan bulaas kan teknooloojiidhaan deeggaramus hunduma fayyadamnee fagoo dhiyoo gatii riilii gatii guddaa baafne tajaajila kan turre yeroon keenya egaa akka ammaa kana salphaan turre yeroos. Gama biraatiin immoo amma faarfannaa gara albeem 5 kana hojjetteetta. Wanni asirratti tarii gaafatu yeroo baay'ee warra muuziqaa kanneen biroo wallee biraallee hojjetullee kan gaafataa jiru. Albeem hojjechuun baay'ee hafaarteera baaqee kan jedhamu qeenxee isa kanarra kan hojjetamu.
tarii warri muuziqaa kan wallee kaan hojjetanii kan isaan kaasanii gatiin baay'ee ol waan ka'eef koppiraayitii waan jiruuf kana gurguranii odeeffachuun hin jiru. Kanaaf namni akka duraa albeema hojjechuun walleewwan 12 hojjechuun nutti ulfaata kanadha kan kaasanii. Inni biraa immoo namni waan yeroo dhabaa jirus fakkaata waan muddamu waan jajjabeerus fakkaata. Qabatee too waan kana waggaa tokko waggaa lama qabatee too waan kana jiru. Gama faarfannaatiinis waan akkasii waan nutti mul'ataa jira. Albeema kana baay'inaan hojjechuurra baay'eetu bahaa jira jechuudha. Isa kanarratti mee maal jedhu? Yeroo kan keenya akka ammaa kana qeenxee hojjechuun baratamaa miti. Yeroo faarfannaa qopheeffannu nuni faarfannaadhuma albama guutuu qabanneetti gara istuudiyoo adeemna. Dhugaa dubbachuudhaaf koppiraayitiin kan inni baay'atu yeroo kan keenyaati. Anna yaadadha yeroo albamii tokkoffaa hojjedhu CD'n hin jiru. Kaasettii ishee shaklaa kanatu jirti. Ishee teeppii aartichiifamaa kana keessa iskiriptoodhaan naannessitee dhaggeeffattu jechuudha. Isheetu jira. Naannoo kolfee kana masaalamiyaa baay'isaniitu lafuma afanii gurguratu. Soonuu orjinaala isaa birrii 12 gurgurra yeroos yaadadha. Warri koppii kun immoo birrii 5 birrii 4 gurguratu. Namni Taayiwaanii masaalamiyaadha isaan kana fe'atee adeemaa jechuudha. Inni isa birrii 12 dhiiseeti. Inni sun gatii isaa waan gadi bu'aa ta'eef isa bitatee adeema. Abbaan atitti himattu iyyuu hin jiru. Bu'aan isaa iyyuu hin jiru. Ani albama tokkoffaa hojjedhee maalirraa argatte yoo naan jettee yaaddoodha. Maaliif namni poosterii koo mukarratti ilaalee sooressana se'a ani saantima 25 qabu. Qormaatuma guddaa natti ta'e malee wanti inni natti fidee dhufe badaa hin jiraatu. Garuu gaa argitee konseptiin kan biraan asirratti dabalamu biizii ta'uu bu'aa achirraa argamu xiqqaachuu inni sun hundumtinuu akka jirutti ta'ee gatiin muuziqaa dabaluu sun hundumtinuu dhugaa faaktaroota wantoota kana irratti dhiibbaa uuman haa ta'u garuu bara kan keenya konseptiin yuutuubii digital distributing platformiin kun wanta akka Spotify Amazon Musicin kun iTunes kun hin jiru yeroo kan keenya digitally hojii kee distribute gootee achirraa gadi argattu tokko iyyuu hin jiru. Kaasettii shaklaa sana namni birrii 12 sirraa binnaan birrii 12 qabda. Sana ala wanta qabatee qabdu tokko iyyuu hin jiru. Amma garuu karaa YouTube'n argattaa, TikTok'n hin kaffalaa. So digitally distribute goota hojii kee. Kanaaf namni albama tokko hojjetee isa argatu caalaa hojii qeenxee tokko bareechee irratti hojjete jennaan achirraa galii bareedaa argachuu waan danda'uuf natti fakkaata kan gara more albamii tokko hojjechuurra qeenxee 10 yoo hojjete ala 10 YouTube irratti viidiyoo bareedaa yoo fe'ate achirraa waan gaarii argata. Kanaaf natti fakkaata namoonni amma kan qeenxee dalagan. Wantoota adda meegaa guyyaanis ayyaana waggaatii hordoftoonni keenya mana isaanii taa'anii televizyiinii keenya daawwataa jiran. Faaruu keessaa mee faaruuwwan gara albeema jalqabaa keessaa mee tokko gabaabsituu nu yaadachiisii sanaa booda nuti immoo istuudiyoo keenya jechuudha. Daawwattoota keenya biraan ogeenya wayii gabaabaa nu yaadachiifteera. Galatoomii akkuma jette albama gara 6 kan hojjedhe. Achi keessaa faarfannoo tokko hunduma isaa yoo nan jaalladha. Hundi isaa yoo na biratti seenaa fi yaadannoo mataa isaanii qabaata. Every single track ana biratti hiikoo qaba. Garuu egaa kun booqaa birraati. Birraanis bari'eera. Waaqayyo dukkana keessaa bacaqii gannaa keessaa gara ifaatti gara lafa duwwaarraa gara midhaan ija qabuutti anasi saba keenya badhaas ceesisuusaa fi baay'een galateeffadha. Carraa ati naalaatte kanatti gargaaramee garuu sabni keenya akka inni waaqa isaa yaadatu, akka inni walii isaas yaadatu, akka inni akkuma midhaan kun ija naqate ilmi namaas ija qaba argitee waan naqatu kan uumaa isaatti ittiin urgaa'u, kan uumaa isaatti ittiin tolu, kan walii isaatti illee ittiin tolu ija waaqni nurraa barbaadu jira. Akkuma nuun qonnaan bulaan keenya ji'a fulbaanaa booda midhaan isaarraa maasii isaarraa akkuma ija barbaadu waaqayyo illee nurraa ija barbaada. Dhaloonnis warra hangafu kanarraa ija barbaada. Kanaaf geerarsa koo keessaan kanan ittiin ragade karaa malee na deemanii cacabiin deemsaaf hin tolu
Gooftaa malee bareedanii yaa lammii koo siif haa galuu kanan jaalladha. Kanaaf hiriiraan. Naannoo waan tuttuqaa hiyyannura koorraa ka'e qindaa'ee faaduu ta'e afaan koorratti wal ga'e qalbii koo fuudhee badee seenaa dubbisiise waan gooftaan koo naaf godhe tumsa harkisaa naaf tumse seenaa bulee bubbulee adeemsa dalgaaf qarka dukkana gufuun guute sofa kabakaka waan gooftaadhaan darbee kiyyoon ani hulluqe iyyi faarsinaan jedhao oolmaan sana tuttuqe oolmaan sana tuttuqe karaa malee hin adeemanii cacabiin deemsaaf hin tolu gooftaa malee hin bareedanii yaa lammii koo siif haa galuu karaa malee hin adeemanii cacabiin deemsaaf hin tolu gooftaa malee hin bareedanii yaa lammii koo siif haa galuu. Baay'ee bareeda. Gara boodaallee kaasuufan ture tarii faarfannaawwan kan keessa kan namoota biroos illee dhuma jiru. Inni kun maal keessatti sii kaasuufanii amantaa fi aadaan akka wal dhiibdutti namoonni baay'inaan hin kaasu. Faarfannaan kan kee fi kan faarfattoota kan biraallee hinuma jiru garuu gara aadaatti yeedaloon isaas karaa aadaatiin akka deemutti kan ati hojjettin jira. San qofaa miti. Akkaataan yookiin rukkataas haa ta'u, shubbisni achirra jirus haa ta'u, yookaan uffannaan namni uffatus haa ta'u, yeroo sanayyuu jechuu kooti. Yeroo sanayyuu tarii akka odeeffannoo dhageenyetti duraan keessumaa Pirotestaantii yeroo babal'ataa dhufee calleeni kan seexanaatii wanni kun akkasii namni yeroo sana baqachuurra ture booda namni hubatee gara kanatti illee aadaa hojjeta. Mee inni kun maal sitti fideera tarii waan aadaa fakkeessee akka aadaatti hojjechuu keeti yeroo sanatti jechuu kooti. Tarii geerarsuma kana iyyuu naa dhagaan geerarsi kun lakkii sirbadhaa hin sirbi malee hin faarfatte miti siin kennedha. Yaa galatoomi kuni utuu yeroo bal'aa qabaannee really yaadrimee kana dhaloota na booddeef namoota umurii korra jiraniifis warra nu caccaalaniifis ta'u amantaa adda addaa keessa nama jiraniif utuun qoodee yeroo bal'aa argadhee tola garuu kitaaba irratti nan qopheessa wanta kana gara fuula duraatti yoo waaqni na gargaare aadaanii waan guddaadha wanta universaal ta'e achi keessatti tokkodha amantiin. So amantiin aadaatiin influence godhama malee aadaa influence badaa iddoon itti godhu hin jiru. Maaliif for example anamma ilma Oromooti biyya Oromoo keessattan dhaladhaa biyya Itoophiyaa keessatti nami tokko amantii wayii yoo natti mu barbaade ana afaan isaan beeku taanaan namtichi paashinii amantii sanaa yoo qabaate afaan koon dhufee natti muudhaaf na bira taa'ee aadaa koo afaan koo dubbannaa koo safuu koo qayyabateeti akka nama riisirchii hojjetutti isatu na biraa goolii wayii achiif gochuu dhufe mitiire na bira. Kanaafuu benefiitii amantii sanaafis ta'u benefiitii mataa isaatiif maaliif inni kan inni fayyadamu waan gochuu qabu yoo godhe wanta ta'eef. Ijaa kana amantiin sun ana biratti dhufee akka inni dhageettii horatuu fi afaan naa galuun nattaasa'uu qaba. Kanammoo Waaqayyo mataa isaarraa baranna. Waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoosiin gara biyya lafaatti gaafa ergu malaa'ika godhee hin ergine. Kaattuutti uumee hin ergine. Namuma godhee erge. So namuma keessaa dhalatee namuma wajjin midhaan nyaata bishaan dhugaa uffata idduma ijoolleen orokaan olan oolee guddate kontekstuwaalii dhufe jechuudha Waaqayyo. Kanaaf amantii kam keessa yoo jiraanne an seexanaa fi biyya lafaa si ganeeraa jenna manu gaafa Waaqayyoon amannu malee oromummaa ganneerra hin jennu. Sun Waaqayyoon ganuudha. Kitaaba qulqulluurraa namtichi Daawit jedhamu mootiin yeroo tokko biyya Israa'el irratti mo'ee
Waaqayyoo akka dinqiitti miidhagaa godhee na uumeera kanaaf nan galateeffadha jedha. Amma kuni waa'ee bifa isaa duwwaa miti. Eenyummaanii waa hedduu of keessatti qabata. Akkuma si kaase immoo aadaan uffannaa qabaa, dubbannaa qabaa, fuudhaa fi heeruma qabaa, nyaataaf dhugaatii qabaa, walleef ragada qabaa, amantiif duudhaa qabaa. Wanti aadaan of keessatti hin qabne hin jiru. Inni mana guddaa achi keessa jiru warra kun hundumtinu. Kanaaf namoonni yeroo kiristaana ta'an akka wanta eenyummaa isaanii kiristaanummaa keessa assimilate godhan akka wanti kan isaanii ta'e hundumtuu daguugamee badee completely aadaa kan biraa tokko uffachuu akka qabanitti namoonni amanan jiru. Kuni dogongoradha. Dhugaa dubbachuuf akkaataatti rilijiniin biyya Afrikaatti lallabame xiqqoo ishee dogongora mataa isaatii qaba. Akkuma ati sila kaaftee uffanna Oromoo wandaboon qomeen qodaan manaa durii kan mana keenya keessa kan ture coocoon mudaa'een wanti qodaanii nyaata aadaatti nyaatan wanti uffata aadaatti keeyyatan meeshaalee aadaa kan keessa kuufatan kan seexanaati jedhame yeroo inni badaa ture ni yaadanna. Garuu kuni assimileeshiniidha. Nama tokko eenyummaasaa afaansaa duudhaasaa completely hin jirree godhanii eenyummaa haaraa itti uffisuu jechuudha. Akka kana miti nuun kiristoosiin uumama haaraadha inni jedhu macaafni qulqulluuni nuun akka durii hin sobnu akka durii hin hannu akka durii cubbuu hin hojjennu haaraa taanee ramanuun namoota nama jaallatan namoota walqixxummaatti amanan namoota ilma namaaf ilaalcha gaarii qaban ta'uu keenyadha malee namoota eenyummaa isaanii tuffatan namoota eenyummaa isaanii jibban yookiin baqatan namoota eenyummaa isaanii balleessan taana jechuu miti. Inni kun akkaataa kanaatti hubatamu tura jiraata. Macaafa qulqulluu keessaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 keessatti maal jedhaa? Iyesuus Kiristoos inni bakkalcha barii hidda daawwitii jedha. Sanyii isaa dubbata. Argitee? Hidda daawwit sanyii daawwit ta'uu isaa dubbata. Kakuu haaraan gaafa banamu Maatewos boqonnaa 1 gaafa dubbiftu hidda dhalootaa Yesuus jedheetu bana kakuu haaraan. So the very first chapter of New Testament kan inni jalqabu genealogy Iyesuus Kiristoos irraati. So sanyiin hagas mara hin barbaachisu yoo ta'e maaliif kitaaba qulqulluu keessatti genealogy Iyesuus barreeffame? Kanaaf namoonni akkaataa kanaatti understand godhuu qabu malee nuni cubbuu ganneerra wanta hamaa hundayyuu ganneerra. Maaliif waan qajeelaa, waan dhugaa, wanta just ta'e akka hojjennuuf Waaqayyoon amannaa garuu of ganna jechuuti. Gogaa kana, eenyummaa kana, saala koo kana wanta akka nama jiru kanatti waaqni kaa'e kana hunda isaa appreciate godheen accept godheen kanaaf uumaa koo galateeffadheen kee jiraadha amma lafa kana gubbaa jirutti. So akkatti hubatamuu qaba wanti inni wal miidhu tokko iyyuu jiru. Walii dhiibuu naan jechaa jirta keessumaa faarfannaa kee yondoo guruu badhe dhiyeenya waa waggaa 3 dura akkas beela fakkaata. Ilma Waaqayyoo kan jedhu achirrattis kilipiin hojjetame sun waa aadaadhaan of keessaa qaba. Faaruu garuu aadaadhaani. Kanaaf badaa waliin dhiibuu naan jechaa jira. Waliin dhiibu elam argitee wanta kana gaariis hamaas miidhagaas fokkisaas kan godhu ilaalcha namaati. Yaadni akka bishaaniiti. Yoo nullee fudhadhee galaana bu'ee bishaan budduuqfadhe bocni bishaan sun qabatu hulleedha. Yoon immoo waancaatti budduuqfadhe bocni bishaan sanaa waancaa ta'a. Yoon maangorqoriyaatti budduuqfadhe bocni bishaan sanaa akkuma kana. Truziin relatiiviidha. Agartee universaalii wanti tokko gaarii yookiin gadheedha jechuu hin dandeenye. Relatiiviidha. Understandingii namaati, perspektiivii namaati, ilaalcha namaati, hubannoo namaati. Amma fakkeenyaaf meeshaan muuziqaa yookaan akkaataan rukuttaa muuziqaa inni yookaan genre jedhamu kan biyya hedduu rukuttaa hedduu classical, hip hop, jazz jedhamee jira miti. Akkuma kanamma even nun immoo Oromoo keessattuu kan rukuttaa warra Shawaa, kan Wallaggaa, kan Geelloo, kan Maaloo jedhamee hundumtuu akka naannoo isaatti ni jiraata. Silammoo sitti meera waa'ee sagalee dhuma Waaqayyo kanayyuu contextualize gochuu nama eenyummaa isaan wanta inni fakkaatuun itti dhaquun isa ta'anii itti dhaquun karaa Waaqayyoo nu argisiisa. Nama ta'ee nutti dhufe wanta ta'eefi nun Oromootti Oromoo taanee dhanna. Saba kan biraatti illee isuma taanee dhanna malee eenyummaa namaa irraa bulqaa waaqni itti namaa laattu hin jiru. Waaqni koo as keessaan naa gala.
akkam fakkaadhee jiru kana. Ijaa kana fakkeenyaaf uummata keenya shawaa jiruuni aadaa isaa sanaan waan faarfadhee hin galaaf. Achi keessa jechoon ani fayyadamu ergaan an dabarfadhu sirba miti. Sin jaalladhee yaan talaa mudhii qal'oo hin jedhu. Achi keessa kan jiru ergaansaa ilma waaqayyoo an siinir koo godhadheen soroorrate karaan koo. Ergan sitti michoomee naaf guddate mul'anni koo. Si galee miti kun gara waaqayyootti nama waamaa jira ergaan faarfannaa koo sana. Garuu akkaataa anitti muuziqaa sana qindeesse akkaataa anitti jenerii sana hojjedhe immoo kan saba sana fakkaatu. Odeensi koo kan fakkaatu. Saba sana kan ilaallatu. Easily saba sana lapheesaa sammuusaa penetrate godhee kan galuuf yoo laalu taa'ee ammannaan asii fuudhee muuziqaa biyya faranjiitiin jiramitti wanta adiin ittiin faarsuun utuun dhufee faarfadhe maal mucaan kun faranjii ta'ee maal nuti xibaaranaan jiru. Amma garuu isuma sabni keenya gaafa haamaa haamuu gaafa qonnaa qotuu gaafa gabaa dhaquu gaafa karaarraa galuu isuma ittiin ragadaa sirbaa wallisaa ufitti gumgumaa maala deemuun gaafa itti dubbattu hin galaaf. By the way nama ta'ee dhalatee kan sammuusaa keessatti muuziqaa taphataa karaarra hin adeemne hin jiru. Meesumaan asi gaafadha yoo xiqqaate ilma jetta kun muuziqaadha argitee ilmi namaa muuziqaarraa adda miti si galee muuziqaan afaan addunyaalessaati. Muuziqaan lubbuu ilma namaa hundumaa keessa jira. Kanaafuu akka sabichi isaa galuu danda'utti gaafa dhiyeessitu immoo sabicha kabajuu kee odeensii kee hubachuu kee argisiisa malee aadaa amantii gochuu yookiin amantii aadaa gochuu hin argisiisu. Haa ta'u ulfaadhu dastaa faaruu kee kan ilma waaqayyoo jedhu xiqqoorraa daawwattoota keenyaaf affeerreetii itti deebina jechuudha. Fara'oon laphee dhagaa yaasa waaqa koo toltu titiisan sitti argaa amma geessu akka beektu ijoollee kakuu qabdu hin dandeessu dhorkite diddu galaanaan waddaa qurxummiin si qorkite. Nuri sunna kemiti kanati na boojite gofta ko tu jalate marka ketna late amma gairo koti nagadifta dirkamte dennan rukutta dufa atu demta dibatte narraahee tafinyo kee isatti nagadite aduun koo bara kanaa bilisummaan barite hin dandeessu na hiite hin dandeessu na hiite hin dandeessu na hiite hin dandeessu na hiite. Atiana wajjin jirta goofta koo daawwatee gadi hin adeemu manni koo. Atiana wajjin jirta goofta koo daawwatee gadi hin adeemu manni koo. Atiana wajjin jirta goofta koo daawwatee gadi hin deemu tajaajilli koo. Atiana wajjin jirta goofta koo daawwatee gadi hin deemu tajaajilli koo. Goni mandara kosi jamsa rangade kan dia balosi rukon argu dinni matuma dabalana dema kan koluma goni mandara kosi jamsa rangade kan dia balosi rukon argu dinni matuma dabalana dema kan koluma Simbil togo dade sororate karanko egan sitti michome guddate mullanne ko gada demune nafe
ilma waaqayyo kan koo jiru nolomaa ilma waaqayyo fiitee garaa yaabbadhee ilma waaqayyo maata jawwee gattuma inaafu nan deema kakuun qaba firraa inaafu nan deema farri koo toleera inaafu nan deema muummee tarkaanfadhee inaafu nan deema ta'uu sanyii baadhee inaafu nan deema kakuun qaba firraa inaafu nan deema farri koo toleera inaafu nan deema muummee tarkaanfadhee inaafu nan deema ta'uu sanyii baadhee. haa ta'u dastaa gamma biyya keessa gara biyya alaa gara Kanaadaa deemtee achitti tajaajila kanatti jirtu. Mee tajaajilli biyya alaa immoo maal fakkaata? Tajaajila biyya alaa naan jedhu gaa waan baay'ee of keessaa qaba. Qilleensi isaa, namni isaa, amalli biyya sanaa. Walumaa gala tajaajilumti biyya alaa kun maal fakkaata? Mee waan gabaabumatti achumaanii Kanaadaa kanas. Galatoom egaa inni biyya keessaaf inni biyya alaa adda addummaa baay'ee qaba. Fakkeenyaaf gaggabaabsee dhuma yoon si hime sila sitti meera yeroon biyya turree dur utuu makiinaan konkolaataa wanta akka qixqixiifaa baasiin faa maal faa kuni saayigar baasiin salaam baasiin taataan tosun dhufiin dura makiinaa fe'umsaan gaangeedhaan fardaan miilaan adeemaa turre biyya kana immoo xiyyaaraan adeemna. Tokko adda addummaan isaa kana. Inni lammataa biyya keessa yeroo jirtu saba bal'aa tajaajilta. Saba lakkoofsaan guddaa jechuu kooti. Biyyi kun immoo biyya keenya waan hin ta'inii fi sababa xiyyaaraatu jira lakkoofsaan. Isuma yaraa kana tajaajilta garuu bittinnaa'ee ardii kanarraa iddoo adda addaa isteetota adda addaa Ameerikaa keessa, Kanaadaa keessa, Awurooppaa keessa iddoo adda addaa jira. Kana gaa adda addummaan isaa inni tokko lakkoofsa namaati, inni kaanii akka haala geejibaati. Inni kan biraan immoo biyya kana responsibilitiin guddaadha akka biyya keenyaa miti. Namni baay'een yeroo biyya achiis taa'ee ilaalu jireenyi biyya bakkee kun salphaatti fakkaata. Garuu jireenyi biyya bakkee salphaa miti. Ijoollee guddistaa. Ijoollee guddisuun kun gargaarsa si gaafata. Biyya obbolaa, firaa, maatiitu dhufee si gargaara. Asii waluma harkaa fuunee daayipparii geeddarra. Biyya kanaa dhiirri kishinii sin lixaa nyaata sin qopheessa. Uffata sin miicaa. Egaa waa hedduu dalagaan biyya asii. Ijaa kanaa ko'ommachuun jira, yeroon wal si'an kaakuun jira. Haa ta'utti garuu akkuma isaatti maneej gootee dhumaa akka inni wal wajjin wal simee adeemu goota. Amma immoo gatibbi kun birraadha. Birraa keessa keessumaa biyyatti ijoollummaatti keessa turte itti dhalatte naannoo keessumaayyuu immoo naannoo Wallaggaa Horrogaa looniin beekamaa baqsaa kanatu jira, boca horsaa kanatu jira, waan baay'ee keessumaa gara birraa kana keessa immoo waan akkasiiti. Kan durii naasaaga maal achiin naateessan biyya bakkee kana yeroo jirtu maal faa yaadda waan biyya jijjirtu kana waan ijoollummaatti keessa dabarte maal quba qabda immoo amma maal keessa jiru naannoon sun jechuu kooti. Baay'ee dhugaa dubbachuuf yeroon biyya kanas har'umayyuu maasii qonnaa keessan oole asii ilma Oromoo tokkotu qonnaa qota biyya kanaa. Maasii isaa keessa dhaqnee qoraan bobeeffannee boqqolloo asheetii kana waaddannee asheetii ataraa nyaannee maasaa keessa oollee gallee yeroon ani ijoollee ture ayyaana hedduutu jira. Keessumaa yeroo birraan bari'u fakkeenyaaf ijoollee taanee taaboree qabna kan ittiin godoo ijaarrannee baqsaa nyaannu, cororsaa nyaannu, harmootiin ateetee qabu, shamarran ingicaa qabu, warri qarree qoratanii mandara deemanii sirban kun isaanis cororsaadha nyaatu. Sangaan illee ayyaana qaba, shaashii maraadhuus jira. Loon illee ayyaana qabu, jaarii looniitu jira. Egaa sana hundumaa an dhandhameera. An ilma qotee bulaa keessumayyuu naannoo duudhaan kun
sirriitti jiru keetu waan guddadhee fi kana hunda argeen enjoy gochaa guddadhee nyaatanii yaadu baay'een qabaa birraa kana keessumaa maroo baay'een jaalladha. Boqqollaa isheetii kana kichuusaa dhagaadhaan daakaniiti qullubbii adiitti godhanii maaloo baalaa walqeedhaan madaniiti xuwweetti gannaqanii bishaan danfa keessatti kunoo qola gachisiisanii achi gadi baasanii hin dubbataa bara akka hurdii geedootti hurkaachi xuwwee kee gadi yaa'a kana fuutee gaa itittuutti. Maalin sitti maree gaadhoo goona waan baay'ee yaadna waan biyyaa gadaa yaadnaa kol'ee xaba kol'ee yaadnaa dargaggeessan ulee shimala muratee yoo sirbee mandararra deemee nyaata nyaatee horii bu'atu isa kormi wal gaarreeffatee bookkisee wal loluu xaba fardaa maaltu ilaalamu gaa yeroon kun yeroo dinqisiisaadha. Akkas ture egaa yaadaan baay'ee fuutee deemte. Jiruun immoo akkas egaa hireeni jiruu waan akkas akkasiirraa lammaffaan immoo haalli nuti amma keessa jiramus inni biraan loon akka duwiyyuu horsiisuun danda'ama margisaatu jiraayi namni jireenya akkanaa jiraachuu danda'ayi namni walirra deemee wal jaalatee wal mararfatee akkasitti. Egaa inni kun baay'eetu jira. Mee gara tajaajilaatti tajaajila yoon jedhu keessumaa warri tajaajila wangeelaa akkasuma immoo waldoolii gidduutti ilaaleen kan dhuunfaa jiru akkasuma kanneen biroollee akkas jiru. Inni kun wal hubannaa fi yookiin tokkummaa jennu laata waan kana wal dhageettii haa ta'u yookaan immoo inni tokko yoo balleesse lakkii balleesseetta jedhanii gumii yookaan kaawunsiliin waan kanatti qajeelchawwan akkas gadi inni kun maal fakkaatame as keessatti tarii asas keessa waan hin kaasee fi wanni sarara gadhiise faa jira jedhamee jira. Inni kun maal fakkaata walumaa gala hordoftoota Pirotestaantii keessatti inni kun hangam dhiibbaan isaa mul'ata yookaan wal hubannaa tokkummaa inni kun jechuudha. Dhugaa dubbachuuf inni kun baay'ee haala qabatamaa amma mul'ataa jirudha. Ati sinuma taajjabdaa akkaataan sirni amantaa biyya Afrikaa addumatti kan Itoophiyaa Bites approach rakkoo mataa isaanii qabaata. Kan Pirotestaantii qofa miti hundumti isaanii fakkeenyaaf amantaan Ortodoksii amantaan Islaamummaan amantaan Pirotestaantiin amantaan hundi biyya Afrikaatti rakkoo guddaa qaba. Akkaataa isaatu akkatti nutti himameef akkitti nuni dhageenyee akkitti nuni simanne suni xiqqoo ishee rakkoo mataa isaa bilchi naannuu galee otoo hin taane jira miti yaa'uu tokkotu jira. Kana kanumatti jedhee rakkoon hundumtu bira akka jiru xuqee giinsii darbee addumatti kanatti na gaafatte waa'ee amantaa Pirotestaantiiti. Wal hubeen jiraa, wal beekuun jiraa, quba wal qabaachuun jiraa, yoo kan balleessu jiraate kan dheekkamu jiraa, yoo kan karaarraa kaatu jiraate kan karaatti sirreesse deemsu jiraa kan jettu sanaafi yeroo nuni ijoollee taanee reefuu gara amantaa Pirotestaantii kana dhufnu waan hundi sana siraata qaba. Yoo baay'ate waldaa makaaniisuustu jiraa, waldaa muluu wangeelitu jiraa. Yaa denomination jechuu kooti. Isaan kun kitaaba qulqulluu keessa hin jiran hundi isaaniiyyuu dubbii keenya irratti Kiristoos rilijinii hin lallabne, rilijinii hin qabunni. Kiristoos gaafa dhufe kingdamii Waaqayyoo lallabe. Mootummaa Waaqayyoo lallabe. Mootummaa Waaqayyoo ni lallabe kun immoo jaalala, qajeelummaa, walii yaaduu, walii dhiisuu, araara. Namaaf nama gidduutti, namaaf Waaqa gidduutti, namaaf uumama gidduutti, namaaf mataasaa gidduutti. Hariiroo gaariin akka jiraatu namni walii isaatiif yaaddoo sodaa utuu hin taane walii isaatiif eebba, walii isaatiif badhaadhummaa, walii isaatiif gargaarsa ta'ee akka inni jiraatu. Walumaa galatti wanta Yesuus irraa argitu kanadha. Jaalaladhaa, tokkummaadhaa, obbolummaadhaa, garaa dhiifamaa walii qabaachuudhaa. Isa kanadha wanti inni lallabee deeme sun immoo isa mootummaa Waaqayyoo keessa jirudha nutti hime. Kanaaf yeroo kadhattan illee mootummaan kenni waaqarraa lafarratti haa ta'u jedhaa kadhadhaa jedhe gaafa ergamoota kadhannaa barsiisu. Kana jechuun nagaan waaqarra jiru,
wal'ageettiin waaqarra jiru, qajeelummaan qulqullummaan waaqarra jiru, tolli araarri waaqarra jiru sun lafa kana gubbaatti akka ta'u dhaloonni kun araara barbaada. Uumamnu nagaa barbaada agartee. Amma ilma namaa qofa miti bineensi daggalaa nagaa barbaada. Ibiddan sodaata, balaa ibiddaan sodaata, lolaan sodaata, rooba hamaan sodaata. Wanti kun hundumtinuu garuu balleessaa ilma namaan dhufa dachee kana gubbaatti. Ijaa kana Yesuus Kiristoos reliijinii inni piriich godhe tokko iyyuu hin jiru. Haa ta'uuti immoo akka sirasii kaasee amantaa kiristaanummaa pirootestaantii kana keessatti dinomineshinoota adda addaatu jira. Fakkeenyaaf kan Itoophiyaa fudhatte maqaan Yesuusiin jira, Mulu Wangeeliitu jira, Qaaleewwitii jira, Masara Kiristoos jira, kan biraa maalidha, Hiyoot Biraaniitu jira jechaadhuma deema. Inni booda kanaa immoo dinomineshinoota warra armaan dura beekaman irraayyuu adda. Xiqqoo ishee inni amma more of gara kaampaanii nama dhuunfaatti dhufeera. It seems like a business. I'm a business company fakkaata. Corporation fakkaata malee mana waaqayyoo hin fakkaatu. Sababiin isaa manni waaqayyoo an kanan ilaalaa guddadhe dhukkubsataan itti dhufee waaqayyo kadhatamee fi fayyee kan galu. Mana buluu kan dhabe kara deemaan yoo itti dhiye yoo rakkate bokkaa kan itti dhiyeessu kan keessa goree rafu iddoo dhukkubsataan ciisee isaaf kadhatamu iddootti namni waan gaarii walirraa baratu. Akkatti hin beeka malee har'aa wanti kun hundumtinuu hafee lafatti ashaboon gurguramu, lafatti zayitiin gurguramu, lafatti bishaan footoon namaatti laxxafamee gurguramu, lafatti jarri kun miliyeenaan birrii funaanuu mootummaadhaaf gibira kaffalanii biyyaaf bu'aa buusanii qabanii hinumaatu. So kuni completely barsiisa Yesuus irraa addadha. Kanammoo maaliman siin jedhaa kitaaba qulqulluu irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma kana mana qulqullummaa warra Yihuudootaatti lixeeti isin mana abbaa koo mana kadhannaa mana sagadaa ta'uutu irra jiraatu mana bittaaf gurgurtaa gootanii holqa hattuu gootanii jedhee quncee fudhate yommuu inni garafu argita. Kana Yesuustu godhe kakuu haaraa keessatti. Har'atu jiraatee hin garafa warra kana. Sigaleera. Kanaafi manni waaqayyoo holqa hattuu miti. Manni waaqayyoo golawwan badeen keessatti diraama hojjettu miti. Waaqayyoo xibaaras naman xibaarsu, xinqolaas naman hojjechiisu. Nurraa kan eegamu wangeela qajeelummaa, wangeela nagaa, wangeela fayyinaa ilma namaatti lallabuudha. Kun immoo diraamaan barbaachisu. Gabaabaadha kun. Wangeela qabnaa isa bannee kara sirrii lallabuudha nurraa eegamu. Kanaaf abboonni warri durii waldaan dur wal dhaga'u, waldaan duratti iddoo tokkotti ambaradaa tokko jalatti bulee walii isaaf owwaatu har'a namoota farxaammota warra ikoonomiidhaan uummata kanarraa saamee sossoorome warra zabanyaadhaan adeemu warra shugguxii hidhatee adeemu kuni xiqqoo ishee amantaa pirootestaantii ani beeku irraa addadha. Ani nama of galchiiti anis keessuman jedha garuu ani nama waaqayyo si eega jedhee utuu namatti lallabu waaqayyo tiksee kooti ani gaaddisa du'aa jalayyoon adeeme hin sodaadhu macaafa jedhu baadheen zabanyaa bitaa mirgaa ofitti haguugee shugguxii bitaa mirgaan uffatadhee kaameraa meeqa nan barbaachisu kun buulet firii makiinaa ofuun nan barbaachisu kun sigalee an nama waaqayyotti amanee jiraatu ergin ta'ee an uumamni fira kootii ilmi namaa fira kootii tarii kan sodaatu hattuudha. Kan sodaatu wambadeedha. Kan sodaatu nama idaan namarra jirudha. Kan sodaatu nama waa badii dalageedha malee sagalee waaqayyoo akka jedhu namni qajeelaan akka leencaatti mataasaa ol qabatee adeema. Kanaaf jarri kun maaltu sodaachise, maaltu naasisa, maatti godhu qawwee, maatti godhu boodigaardii, maatti godhu minxaafii, maal wakabaa namni kun, maal diraamaa namni kun sirrii miti. Isa kana mootummaan Itoophiyaa iyyuu anasumaan adaraan jedhaan kana sirreessuu qaba. Jarri kun gibira hin kaffaluu biyyaaf. Biyya kanatti wanta goonu hundumaatti biyya jiraannu kanaaf gibira hin baafnanu. Biyyi kunis kan inni sustain godhuuf, kan inni jiraatuuf itti fufee sababii lammiin biyya kanaa amanamummaadhaan gibira kaffaluuf. Waan tokko sitti hima yeroo tokko an reefu dhufa biyya kana waggaatti in hojjechiisa taaksii. Masraa beetii tokko sa'aa 8 hojjedheen dhiisee baay'een hojiin biraa galeera irraanfadheera wanticha. Sa'aa 8 yeroon taaksii hojjedhee xumuredhee fixeera taa'u revenue agency'n biyya kanaa isa maal jedhama revenue agency maal jedhama galii biiroo galii biyya kanaa postaawoo keessatti maal jedheenaa ergaa taaksii assessmentii kee hojjenneeti hojii sa'aa 8 kaampaanii akkas jedhamu bira hojjette tokko keessatti ati gibira hin kaffalle ishee kana irraanfattee naan jedhaacha argitee
hojii isaa saddeetiillee anda gadhee mootummaan na yaadachiisee achi keessaa birrii dhibbas ta'u 50 inni qabaatu kenneefiin biraa galeechaa. Lammiin biyya kanatti lammiin hundumtuu waan hojjetu irraa jiru ran kaffala. Biyya keenyatti miliyeenaan galchu. Gastaawusii keessatti namaa kanatu 7,700 mootummaa bira kaffalu jirri kun. Sigaleera. Yaa'ii guddaa walitti waamanii miliyeena 10 miliyeena 20 fudhatu. Mootummaadhaaf jirri kun galiin kaffaluusaaf. Yoo akka biyya kamitti guddatare namoota dhuunfaatu sooromaa namoota dhuunfaatu mootii xixiqqoo ta'ee jiraata. Uummanni amma Itoophiyaa keessatti federaalaa qostaa agarsiisuti. Makiinaadhuma ooftee deemuun sin jibbisiisu. Karaa irra gaafa deemtu dhuguma mooraalii qabdaa makiinaa geggeeddartee oofuudhaaf. Dhuguma hamilee qabdaa geggeeddartee nyaachuudhaaf. Dhuguma hamilee qabdaa qursii kee dhattee Dubaay nyaattee laaqana kee Paaris nyaachuudhaaf. Mooraalii ilma namaan qabdu sammuun sin hojjetu. Sigalee namatu nyaatiin guyyaa 2-3 tuubboo jala bulu iji kee hin argu. Ijaa kana wangeela Kiristoos lallaberraa faallaadhaan kun. Inni lallabe maal jedhe? Angaafan dhufu jedha Yesuus. Ilma namaa hundumaa gaaffii sadiin gaafadhaa jedhe. This is the inevitable, the three universal question for all humankind. Guyyaa dhumaatti. Tokko, beelee na nyaachiftaniittu. Lama, eebodhee na obaaftaniittu. Sadi, hidhamee manaatti na gaafataniittu. Dhukkubfadhee na gaafataniittu. Kanammoo waaqayyotu dhukkubsata, waaqayyotu beelaa jechuu miti. Garuu nama akka kee, nama si fakkaatu, akka kee nama afaan kee dubbatu, hiyyeessa, rakkataa, deegaa waan nyaatu kan hin qabne, yuuyyee fira keetii si bira jiru. Namni waa gochuu hin dandeenye, namni kanaaf garaan laafne, fooqii kana guurranneetii mootummaa waaqayyootti galamti. Kun hundumti isaa baduuf jira. Kanaaf xinnoo ishee amantii Pirootestaantii keessa warra jiran qalbii qabaachuu qabu. Mootummaan waan badee kana immoo adda baasee seera amma fakkeenyaaf nagarta yoo ta'e namoota sooshaal miidiyaa kana gubbaa fayyadamanii beekaadhuma kompileeksitee adda addaa uumutu jira. Yoo barbaadan Dooktar Abiyyi Waaqa biraan dhufee yoo barbaadan immoo inni 66dha. Waan isaanii kuni akkuma barbaade qilleensuma laalee gaggaragalaa wala si galee waan akka kanaan jiru. Waaqa akkuma kana bara aangoo muummee ministeeraa nutti manii dhugaadhe bara sana ta'uu hin beeku malee bara amma kanaatiif turan hin jedhani. Ilaali inni kaan waggaa 5tti bu'aadha. Inni kaan 30 jedhe. Inni kaan 15 jedhe. Jarri kun hunduu Pirootestaantiidha. Jarri kun hunduu ampiroofeetiidha jedhu. Waaqa isa eenyutu dhugaadha as keessatti. Waaqni isaanii tokko taanaan jarri kun soorsiin isaanii tokko taanaan maa waan adda addaa sa'u. Kanumaan barta jarri kun hundi ishee sobduu ta'uu ishee kanaan barta jechuudha. Kanaaf warra kanatti mootummaan adaba gochuutu irra jiraata. Uummanni immoo hirribaa ka'uu qaba. Uummanni akka loonii oofamuu qabu. Ilma namaatii sammuu isaa gargaaramuu qaba. Gaaffii gaafachuu qaba. Waa'ee jechuu qaba. Namni kanan jedhu taanaan saawwata argite. Kanaaf amma gaa I hope kaawunsiliin tokko dhaabbatee akka jiru nan beekaa quban qaba. Kaawunsiliin akka walii galaatti kan wangeela amaanyuuti kaawunsiliin akka inni dhaabbatee Itoophiyaa keessa akka jiru nan quba qabaadha. Garuu hammam jara kana to'ataa hammam haandil godhaa isa jedhu hin beeku yeroo adda addaatti yommuu isaanii beeksisa baasan yommuu isaanii gadi ba'anii dubbatan yommuu isaan qeeqan nan argaa. Egaa tarii warraa kana warra seera maleeyyii kana seeratti deebisuun garuu barbaachisummaa qaba jedheetiin amanaa akka kootti. Dooktar Galatoomee egaa wanni kun bal'aadha. Dureen isaas bal'aadha. Wanni ta'aa jirus baay'ee bal'aadha. Irma keessa akkuma yaadachiisaatti kaasuudhaaf malee tarii gaaffii deebii keenya gagaraa xumuraatti deemaa jirra. Mee faarfannaa takka kanuma kee keessa nu yaadachiisiitiin istuudiyoodha daawwattoota keenya biraan geenyaati. San booda gaaffii kan dhumaa yookaan kan xumuraa kaasnee nagaa walitti dhaabnachuudha mee faarfannaa. Egaa akkuma sila sitti mee ani argitee waan tokkoon sitti hima. Ilmi namaa hariiroon isaa gaafa citu maraatu ta'a. Ilmi namaa waan afur wajjiniin hariiroo fayyaa qabaachuu qaba. Tokko uumaa isaa wajjiniin, lama uumamaa wajjiniin, sadii nama akka isaatii wajjiniin, afur mataa isaatii wajjiniin. Namni warreen kan arfanii wajjin hariiroo gaarii hin qabne completely maraachuudhaaf caafiirra nama ga'eedha jechuudha. So relational problemitu maraatummaa fedha wanta ta'eef. Kanaaf caraa argadhe hundumaatti
namni uumaa isaatti uumama waaqni isaaf kennetti nama akka isaatti mataa isaatti akka inni hariiroo gaarii qabaatu wanta namanuu fi waaqayyoon jajuun immoo natti tola argitee nama baay'ee jajnee salphannee qaanofnee beekna ayii jennee namni dafinoo jajanii facaasaa bada jedhamee maqaa dhageessee hin beektu namni galgala bada namni si qaanessa garuu waaqayyo yeroo hundumaa jajamaa waaqayyoon jajjeettiin qaanoftu dhuguma nu baasa waaqayyo nama hundumaaf uumama hundumaaf kanaafanii faarfannaa waa'ee uumamaa tokko dhiyeenya kana mucaa waldisaan tokko illee I think obboleessa keenya gammadaa shoo biratti irraa faarfatee natti fakkaata yoo yeroo qabaatte sana naa afeeri daawwattoota keenya isa hundumtuutuun turiin kan turte kophaa kee eenyuun afaan guutee xinneessu maqaa kee ilma namaa yartuu beekumsi muraasaa qalbii turaatessee itti buusa haasaa mixiin leencaa wajjin wal'aansoo dhaqaaree supheen suphee dhooftuu gaaffii gaafataaree dinqisiifatamuu qabda yaa uumaa gosa jedhu sana naa afeeri. Hundumtuutuun turiin kan turte kophaa kee eenyuun afaan guutee xinneessu maqaa kee ilma namaa yartuu beekumsi muraasaa qalbii turaatessee itti buusa haasaa mixiin leencaa wajjin wal'aansoo dhaqaaree supheen suphee dhooftuu gaaffii gaafataaree dinqisiifatamuu qabda yaa uumaa koo dinqisiifatamuu qabda yaa uumaa koo dinqisiifatamuu qabda yaa uumaa koo wanta boca hin qabne addunyaa dukkanaa bareechitee uumte kunoo akka kanaa saamiyaa gana ga'u akka dibaabeetti disteen irra keessa jechaan tubdeeti lafa mana ga'u waan safar hin qabne waan hundumaan guuttee uumatti waakkanne dinqisiifatamuu qabda yaa uumaa koo dinqisiifatamuu qabda yaa uumaa koo dinqisiifatamuu qabda yaa uumaa koo ofuufee uumaa koo siif ofuu safuu kee uumaa koo siif safuu ofuufee uumaa koo siif ofuu safuu kee uumaa koo siif safuu. ol jennee gubbanaa yoo burreewwaa hundumaan guutuudha maaltu itti qawwaa bantii waaqaa keessa biyya mootummaa kee machaquuf eebulaa ilaalee surraa kee ergamoota danuu gubaaf kitilaanii warratti isaan guuttee humnaaf ibiddaanii isa durumaa ture isa jiruuf jiraatu jedhanii ursanii maqaa kee faarfatu ifoota gararraa situ taa'eefaa mache kun hundumtuu si ilaalee quufaa dinqisiifatamuu qabda yaa uumaa koo dinqisiifatamuu qabda yaa uumaa koo dinqisiifatamuu qabda yaa uumaa koo waggoota biliyoonaa biiftuun ifaa jirtu urjiin samii keessa faca'ee mul'atu ji'i halkan waarii falaachuu baatu nuuf hin galle malee dinqii kee dubbatu allaattiin waqarraa bineeldonni manaa munyuuqaan lafarraa qurxummii galaanaa kaan riphee qattisee kaan garaan foqoqee kaan ol jedhee adeeme kaan suutumaan siqee ogummaa kee labsaa dinqii uumuu keeti maaltu keessaa qabaa kun hunduu kan keeti dinqisiifatamuu qabda yaa uumaa koo ofuufee uumaa
ko sifofu safu safuke umako sisafu ofu ofure umako sifofu safu safuke umako sisafu. Atau guddaa galatoom dastaa egaa gara xumuraatti deemaatii jirra. Dhumarratti tarii maatii kee si wajjin jiran ijoollee kee haadha manaa kee baga birraan isiniif bariite jedhiinii baga geessan jennaanii gaafa gara biyyaa dhuftan immoo fuulaa fuulatti qaamaan wal arginaa xumurarratti tarii akka ergaatti waan jettuu qabaatti qamaan goolamna jechuudha. Egaa xumurarratti akkuma silasitti yeroon birraa anaaf yaadannoo baay'ee mataa keessaan qaba. Sana tarii anillee umuriinis na deemaa jirti. Ijoollee koo bara tokko fidee nan agarsiisa aadaan amma maqaa dhadhaa oole kanaaf. Atoo gara deemuutti jirtu. Nan dide miti. Diduu qofas miti umurumaanuu badaa gara sanatti baay'ee yaaddoon hin jiru. Yeroodhaan jalqabde waan ta'eef isin jechuufan yeroodhaan faarfannaawwan kee amma waggaa 13 kana kilippii hojjette viidiyoo isaa yoo ilaalanii jechuun namni hundiyyuu fuulli kee maal akka fakkaatu qaamni kee nama garagaraa fakkaatu kanaaf ijoollimmaa waan ta'e jechuuf haa ta'u eebbifame haadhoo koo waaqayyo si haa eebbisu. Egaa uummata Oromoo bal'aadhaan baga waaqayyo bacaqii gannaa sin dabarsee birraa bareedaa kana qilleensa bareedaa akkasin habbuuqqattan ittiin isin ga'een isiniin jedha. Hundumti keessan maatiin hundumti ijoolleen hundumti warri kollee taphattan warri giccaayitan warri hayyoolee sirbitan warri cororsaa nyaattan hundumti keessan warri marqaa nyaattan warri ukeedhaan aannan unattan warri asheeta birraa kana nyaattan warri kakoo durii boqqolloo waaddattan agadaa kana nyaachaa karaarraa deemtan egaa isiniin astaayee sinuu malee fala kan biraan qabu bagattiin isin ga'e. Egaa ani immoo simanni koo haadha beekaa haadha manaa tokkoon qaba baay'ee ijoollee 4 qabaa ijoollee dhiira 2 durba 2 qabaa maatii koo bakka bu'uudhaan bagattiin isin ga'e isiniin jedha. Waaqayyoo bara nagaa bara eebbaa bara tokkummaa bara jaalalaa isiniif godhu bara boqonnaa bara aara galfii isiniif godhu waaqayyo. Faarfataa Dastaan Sarmuu biyya Kanaadaatii gara intarneetii karaa zuumii waan gaggabaabaa wajjin kaasne irraa caalatti bal'inaan mata dureewwan babal'aa amma kakkaasne kana yeroo biraatti deebuu dandeenya. Har'aaf kanumaan ulfina guddaa argadhu siin jenna galatoomne. Atis eebbifamii waaqayyo si haa kabaju yeroo gaarii. Maal ta'ee diinni koo maaf abdiin kutatu hir'ina koo dessaa muriisaa guutu hir'ina koo dessaa muriisaa guutu wantoota odeessu gufuu dalagaa ta'ee utuu deemee saasuu bubbee lagaa ta'ee sichillee humna qabu sadumaaraa ta'e anaafoo waaqatu gaachana naaf ta'e si'achis nagatu narraa naga'e.